jirtu hordoftoota chaanaalii keenya ani Annaneen jedhama. Har'a immoo Microsoft Word jalatti taabii warra hafan kan ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo darbe akkuma ilaalletti kutaa isa duraa jalatti home taabii fi insert taabii ilaallee turre. Har'a immoo kan ilaallu page layout, reference, mailing, review, view kan jedhan iddoo tokkotti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf page layout kana jalatti kan nuti ilaallu orientation ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf barreeffama keenya wajjaa isaatiin print akka ta'u yoo barbaanne portrait kan jedhu kana filanna jechuudha. Dalgamoo akka print ta'u yoo barbaanne landscape kan jedhu kana filachuu dandeenya jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana dalganuu kaa'ee jira jechuudha barreeffama keenya. Garbiraan kana jalatti kan ilaallu size kan jedhu kanadha. Kuni size paperii keenya kan nu filachiisudha jechuudha. Dokumentii garaagaraa print gochuuf A4 kana fayyadamna jechuudha. Warri dizaayinii garaagaraa fayyadaman immoo A3 faa warra kaanis filachuu danda'u jechuudha. Inni biraan kan ilaallu column kan jedhu kanadha. Inni kun immoo kan nu fayyadu namoota barruulee garaagaraa qopheessaniif fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamni kun akka barruuleetti akka barraa'u yoo barbaanne column jala galuun fakkeenyaaf 3 yoo filanne haala kanaan bifa barruu fakkaatuutiin nu kaa'a jechuudha. Inni biraan kan ilaallu page color'idha. Page color'iin kunis pagein keenya colorii kam akka qabaatu nu filachiisa jechuudha. Yoo barbaanne green, yoo barbaanne warra biraa filachuu dandeenya. Inni biraan kan ilaallu page border'idha. Kun immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee cover page irratti boca garaagaraa galchuu yeroo barbaannutti ni filanna jechuudha. Fakkeenyaaf booksii kana filannee asirraa haala kanaan sarara barbaanne filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kana yeroo filannutti apply to wall document isa jedhu kana hin filannu. Fakkeenyaaf cover page irratti akka naanna'u waan barbaannuuf this section first page only kan jedhu kana filanna jechuudha. Isaa booda okay yeroo jennutti cover page keenya haala kanaan itti naanna'ee design nuuf godha jechuudha. Inni biraan kan ilaallu reference'dha jechuudha. Reference'n kun immoo kan inni nu fayyadu table of content barreeffama keenya keessa galchuu yoo barbaannedha jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti page haaraa uumuun insert jennee blank page tokko fidachuun automatically table of content barreeffama keenyaaf akka nu qopheessu yoo barbaanne chapter 1 kana ni gurraachessina. Isaa booda reference jala seenuun table of content yoo jenne nu filachiisa jechuudha. Automatic table 1 kan jettu kana filachuutiin haala kanaan automatically table of content barreeffama keenya irra galchuu dandeenya jechuudha. Inni biraan reference garaagaraa style ittiin qopheessinu kan nuti ilaallu reference kan jettu kanadha jechuudha. Isaa booda style filachuu dandeenya. Yeroo baay'ee APA kan jettu kana filanna jechuudha. Warra kaanis haala kanaan xiyya sana gadi qabuun filachuu ni dandeessu jechuudha. Isaa booda kan ilaallu review fi view ta'a jechuudha. Sababni isaayyuu mailing kutaa biraa jalatti kan qophaa'ee jiru waan ta'eef warra kanatti dabarra jechuudha. Review'n kun immoo kan inni nu fayyadu fakkeenyaaf yeroo proposal garaagaraa
barreessinee nama advice nu godhu sana akka comment godhu itti kennanutti namichi kan inni comment nuuf godhu review kana jala galee new comment kana tuquun haala kanaan proposal way document garaa garaa comment nuuf gochuu danda'u jechuudha. Inni biraan view dha. Fakkeenyaaf barreeffama keenya kana view isaa akka jijjiirre ilaaluu dandeenya jechuudha. Full screen jira haala kanaan isaa booda close goone warra kaanis haala kanaan akka jijjiirre dubbisuu dandeenya jechuudha. Galatooma.